Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatti fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Kun biiftuu Oroodha. Oduu isaa kana qabatee dhiyaatee jira. Oduu ammee yookaan immoo breaking news hedduu isiniif qabannee jirra. Isin biraan keenya. Oduun jalqabaa firii qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara 2018 har'a galgala sa'a tokkorraa gadi dhiifame jedhamee jira. Achirraa ilaaluun ni danda'ama. Dabalata odeeffannoolee qabannee jirra. Akkasumas liinkii hedduu keessaa takka isiniif kennee jirra. Kan biroo weebsaayitii isaaniitirraa argachuu dandeettu dabalata isaa qabannee jirra. Oduun itti aanu waggootaan 8 darbaniif Oromiyaa keessatti dargaggoota hedduu fi namoota hedduu lubbuu galaafataa kan ture miseensi humna addaa poolisii Oromiyaa tokko akkaan gara jabaa kan ta'ee fi gara jabaadha kan jedhamee beekame Shawaa Bahaatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa ture irratti addunyaa kanarraa godaanee jedhamee jira. Eenyu akka ta'e isin biraan kenna. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa zoonilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Kanaan wal qabatee odeeffannoo baay'ee qabna. Isin biraan kenna guutuun oduu wal duraa duubana itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu gammachiisaadha. Firii qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara barnoota 2018 gadi dhiifameen wal qabatee qabxiin ol aanaan gosa barnoota lamaaninuu barnoota saayinsii uumamaatii fi barnoota saayinsii hawaasaatiin kan galmaa'e naannoo Oromiyaa irraa yoo ta'u barattoonni qabxii ol aanaa kana galmeessan mana barumsaa bultii addaa Adaamaatii fi mana barumsaa bultii addaa Ifa Boruu Dodolaa irraayi. Barnoota saayinsii uumamaatiin qabxii ol aanaa kan galmeesse mana barumsaa bultii addaa Adaamaa irraa yoo ta'u barataa Jaalil Girmaa yoo ta'u kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u qabxiin inni galmeesses 600 keessaa 591.6 fiduudhaan qabxii ol aanaa galmeessuun akka biyyaatti sadarkaa tokkoffaan barnoota saayinsii uumamaatiin qabxii ol aanaa galmeessee jira. Barataa Jaalil Girmaatiin baga gammadde jennee ni jirra. Haaluma wal fakkaatuun barnoota saayinsii hawaasaatiinis qabxiin ol aanaan kan galmaa'e Oromiyaa irraa yoo ta'u mana barumsaa bultii addaa Ifa Boruu Dodolaa irraayi. Barataan qabxii ol aanaa kana galmeesses kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u maqaan isaa Saadaam Abdulaziz Umar jedhama. Qabxiin inni galmeesses 600 keessaa 576.25 fiduudhaan akka naannoo Oromiyaatti barnoota saayinsii hawaasaatiin qabxii ol aanaa galmeessee jira. Baga gammadde jennee ni jirra. Walumaa galatti barattoota lamaaninuu baga gammaddan jennee ni jirra. Akkasumas gammachuun keessan kun kan jalqabaati malee kan dhumaati miti itti fufaa. Haaluma kanaan ofillee maqaa naannoo Oromiyaatii fi biyyallee waamsisaa jennee ni jirra. Walumaa galatti barattoota qormaata bara kanaa firii gaarii galmeessuudhaan milkooftaniin baga milkooftan isiniin jennee jirra. Warra osoo hin milkaa'in haftanis carraan kun carraa jalqabaa waan ta'eef yookaan isa dhumaa waan hin ta'iniif osoo abdii hin kutatin barnoota keessan itti fufuudhaan kallattii hundaan waan danda'ameen barnoota keessan irratti cimtanii qabxii gaarii galmeessuuf abdii kutannaan malee cimtanii akka hojjettan isinii dhaamnee jirra. Isiniifis carraa gaarii isinii hawwinee jirra. Oduu gama biraatiin immoo firiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa bara barnoota 2018 har'a galgala sa'a tokko irraa jalqabe intarneet irratti gadi dhiifame jedhamee jira. Sa'a tokko irraa jalqabdanii barattoonni qabxii keessan ilaallatu akka dandeettanis biiroon tajaajila madaallii fi qormaata barnoota beeksisee jira. Liinkii kanaa gadillee kaa'ee jira. Liinkiin inni kaa'e inni tokko kan isinii kaa'e kana yoo ta'u isa kanarraa laallatu ni dandeettan. Kan biroollee ni jira. Isa sanis weebsaayitii isaanii irraa laaluu dandeettu. Kan kaa'e kanarratti dooti yookaan tuqaa bakka jiranitti hubannoodhaan yookaan gadi qabaa sirriitti ilaalaa akka hin dogongorre sirriitti waan hin mul'anneef. Gama biraatiin manneen barnoota bara darbe barataa tokkollee hin dabarsin mana barnoota 1232 yoo ta'u bara kana immoo gadi bu'ee 565dha. Akka Oromiyaatti immoo bara kana meeqa akka ta'e hanga ammaatti odeeffannoon hin baane. Oduun itti aanu Oromiyaa keessatti waggoota 8 darbaniif namni dargaggoota hedduu badii tokko malee lubbuu galaafataa ture. Namni namoota hedduu lubbuu galaafatuun beekama jedhame. Namni Xaahir Abdoo jedhamuun beekamu. Nama suuraa isaa viidiyoo irratti argitan kuniif akkaan gara jabeessa ta'uudhaan beekamu. Kan miseensa humna addaa poolisii Oromiyaa ta'e waggoota 8 darban maqaa waraana bilisummaa Oromootiin sababa garaagaraa namootatti maxxansuun lubbuu namoota hedduu galaafataa ture kan jedhame. Kan Jawaar Mohammad maqaa garee yakkamtootaa keessatti eere yookaan immoo tarreesse. Lixa Oromiyaatti magaalaa Dambidoollotti Amaanu'eel Wandimu uummata duratti rasaasa itti roobsuun ajjeesee ture. Innis guyyaan isaa gahe addunyaa kanarraa godaanee jira. Shawaa Bahaatti waraana bilisummaa Oromootiin loluudhaaf dhaqee
waraana bilisummaa Oromootiin addunyaa kanarraa godaansifame jedhamee jira. Ajjeefamuu isaa kanaan wal qabate kaleessarraa jalqabe miidiyaa hawaasaa kana irratti bal'inaan namuu waan facaafate haamata jechuudhaan irraa dubbataa jiru. Namni kun namoota nagaa qofa osoo hin taane miseensota poolisoota hedduus lubbuu galaafatu himuudhaan Jawaar Mohaammed namni kun bulguu hamaadha jechuudhaan bulguu hamatti isa akeekuudhaan isa ibsee jira. Miseensonni waraanaa hedduus Xaahir Abduu yeroo ibsa namni kun nama nagaatiifis ta'e miseensota isaatiifis nama gara nyaattummaa tokkoo fi gara laafummaa tokko hin qabne jechuudhaan Jawaarii fi odeeffannoo kennaa turaniin ibsaa turan jedhamee jira. Qaamonni tokko tokko immoo yaada kennaniin gara jabummaan Xaahir Abduu kun kan dhufe isarraa osoo hin taane qaama isa duuba taa'ee isaaf ajaja kennu irraa ta'uu eeruudhaan badii raawwatamaa ture hunda isarratti garagalchuun hin ta'u jechuudhaan yaada kennanii jiru. Walumaa galatti kanas ta'ee sana akkuma namu waan facaafate haamata jedhame isas guyyaan gahee addunyaa tanarraa godaanee jira. Shawaa Bahaa Aanaa Dugdaa ganda Daraaraa Daalachaa jedhamutti waraana bilisummaa Oromoo loluuf bobba'ee akka bobba'een hafee jedhamee jira. Taatee kanaan wal qabatee namoonni hedduun poolisootas ta'e milishoota naannoo Oromiyaatiif dhaamsa dhaamanii jiru. Dhaamsa dhaamaniin saba keessanii hojjechuun isin kabachiisa. Saba keessan kabajuun kabaja isiniif oola. Saba keessaniif seenaa hojjechuun isin kabachiisa. Gabaabumatti dararaa fi badii garaagaraa saba keessanii irratti raawwattanii seenaa gadhee ofirratti hin galmeessinaa jechuudhaan dhaamaniifii jiru. Namuu waan facaafate hamataan dhugaadha. Seenaa gaarii facaafadha jechuudhaan dhaamanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru itti fufee jira. Oromiyaa zoonilee hunda keessatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa kan jiru yoo ta'u lola zoonilee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaatti injifannoo boonsaa argadhe kan jedhe yoo ta'u Gujii Lixaa Aanaa Abbayyaatti hagayya 24/2026 guyyaa kaleessaa jechuudha. Humnoonni mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaase 45 waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan jedhamee jira. Isaanilleen kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u guutuun isaaniitu 45 jechuudha. Hidhannoo guutuu wajjin waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa beeksisee jira. Gama biraatiin guyyaa tokko dura jechuun hagayya 24/2026 giddugala Oromiyaa Kaaba Shawaa Aanaa Dagamitti lolli cimaa loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Aanaa Dagame ganda Aannoo Qarree jedhamutti lola loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa ture irratti aangaa'ota mootummaa hedduu dabalatee loltoonni mootummaa hedduun miidhaan guddaan irra dhaqqabuu fi hedduun miidhaan qaamatii fi miidhaan lubbuu kan irra dhaqqabe ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Humnoota waraana mootummaatii fi caasaa mootummaa dabalatee sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee turte irratti waraanni bilisummaa Oromoo haxxee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiise jedhamee jira. Lola ture irratti hoogganaa yookaan bulchaa Aanaa Dagam, ajaja farra riphee lolaa Aanaa Dagamii fi ajaja humna addaa Aanaa Dagam dabalatee loltoonni PP hedduun lola tureen addunyaa kanarraa godaanan jedhamee jira. Walumaa galatti loltoonni 48 addunyaa kanarraa yoo godaanan 29 madaahuun gabaafamee jira. Akkasumas bulchaan ganda Aannoo Qarreellee haleellaa irratti raawwatameen madaa'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa kan gabaasan yoo ta'u lola ture irratti meeshaalee waraanaa hedduus hiikkataman jedhamee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geenyu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun achuma giddugala Oromiyaa lixa shaggara Aanaa Bakkoo Tibbeetti lolli cimaan guyyaa kaleessaa hagayya 24/2026 loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemuu odeeffannoon gama sirraa baatee ibsitee jirti. Kaleessa ganama hagayya 24/2026 lixa shaggara Aanaa Bakkoo Tibbee bulchiinsa magaalaa Tibbee jedhamtutti waraanni bilisummaa Oromoo daandii guddicha yookaan daandii gurraacha irratti loltoota PP'tti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansisu hedduus madeesse tokko jiratti booji'ee meeshaalee waraanallee irraa hiikkadhe jedhee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geenyu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaa Aanaa Bookeetti loltoota mootummaa waliin lola cimaa gaggeessuu fi lola cimaa gaggeessee ture irrattis miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa argadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura lola
aanaa bookee araddaa haramuudaa iddoo addaa cabbii jedhamutti loltoota PP waliin gaggeessee ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee jira. 35 addunyaa kanarraa godaansisuu fi 20 ol kan ta'an immoo madeessuu waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa kan beeksise yoo ta'u, loltoota PP ajjeefaman keessatti ajajaan waraana PP tokko kan argamu ta'ulleen gabaafamee jira. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo bakkichaa akka beeksisetti lola ture irratti meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. AKM 22 rasaasa bireenii sanduuqa tokko jororoo bireenii abbaa 200 tokko akkasumas meeshaalee biroollee irraa hiikkadhe jedhee jira. Lola kana kan gaggeesse hagayya 22 2026 barraaqan bakka qubsuma loltoota PP'tti itti marsuudhaan jedhamee jira. Walumaa galatti tibba kanaa fi har'as lolli bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jira. Tibba kana bakkoota hedduutti lola gaggeeffamaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo loltoota hedduu booji'ullee beeksisee jira. Gama mootummaatileen oopereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessu irratti cimee itti fufee jira. Humna hedduu bobbaasuun oopereeshinii gaggeessaa kan jiruu fi gaggeessuu kan itti fufee yoo ta'u, oopereeshinii gaggeessaa jiruunis bakkoota hedduutti milkaa'uu fi loltoota waraana bilisummaa Oromoo hedduu booji'e jechuudhaan miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiru. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP kana dura lola irratti bakkoota garaagaraatti booji'ee ture leenjii hubannoo erga kenneefii booda gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasisee jira. Haaluma kana lixa Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu gandoota garaagaraatti booji'amtoonni maatii isaaniitti akka deebi'an taasisee jira. Booji'amtoonni kunneen gara maatii isaaniitti akka deebi'an kan taasifame guyyaa kaleessaa hagayya 24 2026 yoo ta'u, gara maatii isaaniitti akka deebi'an kan taasifaman marsaa lammaffaatiif yoo ta'u, lola baatii adoolessaa gaafa guyyaa 24 2026 irratti lola gandoota akka guyyoo Xaayibaa Caalaa Daabuus Haroo Machaaraa jedhamanitti ture irratti booji'aman guyyaa kaleessaa baatii tokko booda jechuudha gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo booji'amtoota kanneen mirga isaanii kabajee fi fedhii isaanii eegee fedhii isaaniitti irratti hundaa'uudhaan erga leenjii kenneefii booda gara maatii isaaniitti akka deebi'an taasisee jira. Gara maatii isaaniitti deebi'uun kunillee filannoo isaaniitiin ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa arganneen pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo har'a jaarsummaaf gara Tigraay imalee jira. Olusegun Obasanjoo gara Tigraay kan imale yeroo mootummaan federaalaa fufteedhaan guyyaarraa guyyatti haleellaa diroonii raawwataa jirutti guyyaa kaleessa guyyaa dheengaddaa haleellaan diroonii raawwatamee jira. Har'as akkasuma mootummaan PP haleellaa humna qilleensaa fufteedhaan naannoo Tigraay irratti raawwatuu fi gama biraatiin immoo jaarsummaa erguun humnoota TPLF sodaachisuudhaan gara mariitti fiduuf jedhamee jira. Mariin araaraa TPLF fi PP gidduutti Naayiroobitti ni gaggeeffama jedhamee irra deddeebi'uun dubbatamaa turus hanga ammaatti mariin gaggeeffame hin jiru. Marii araaraa TPLF fi PP gidduutti gaggeessuudhaaf pirezidaantiin Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo guyyaa kaleessa hagayya 24 2026 gara Maqalee imaluudhaan hooggantoota TPLF waliin marii taasise jedhamee jira. Marii taasiseenis gara marii araaraatti dhufuudhaaf TPLF haal dureewwan kaa'ee jedhamee jira. Qabxiilee haal duree TPLF kaa'ee jedhame tokkoffaarratti PP'n ogguraa fi qoqqobbii dinagdee naannoo Tigraay irra keette akka kaaftu, lammaffaa goolama waraanaa xumuruudhaaf wal dhabdee xiqqeessu, sadaffaa daangaa lafa Tigraay qixa sirriin sararuu fi lafoota Tigraay jalaa bahan haal duree tokko malee Tigraay jalatti deebisu, afraffaa haal duree tokko malee buqqaatota Tigraay lixa Tigraay irraa buqqa'an bakkatti deebisu, nagaa fi ulfinnaan akkasumas kabajaan bakka isaaniitti deebisu, shanaffaa eenyummaa dhaaba siyaasaa fi seeraa TPLF deebisu. Qabxiileen muraasni TPLF akka haal dureetti dhiyeessite kana yoo ta'an, gama biraatiin immoo mootummaan PP har'as haleellaa diroonii naannoo Tigraay irratti raawwate jedhamee jira. Naannoo Tigraay raayyaa Azabotti haleellaan diroonii raawwatamu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Gama biraatiin hawaasni Tigraay fi hawaasni Eertiraa daangaa tokko malee walitti dhufuudhaan ayyaana Ashandaa waliin kabajatanii jiru. Yeroo wal dura dhaabbannaan TPLF fi PP akkaan cimee jiru kanatti uummanni biyyoota lamaanii walitti dhufuudhaan tokkummaadhaan ayyaana kana kabajuun dubbii ijoo miidiyaalee ta'anii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi keenya isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii keenya nagatti nu tura.